الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. يا ربي خيا فارسي نجا في رحمته نبرتب وسيبودا ورين يوخان نموني سقليتي يتنا أجيستن هنتي خيسانو درسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن شاء الله أكما ولي مدرة حاسوات ينتوري ويا راتس ما تدري هاي تكو قبل مفجرة سنس واي يربي خيانتاتي استقبال شهر رمضان. يروم كيس جرو شعبانا خنرا قرن تديما جرو برامي وانجو ولله سنرا قيسما قدو باتي قدو رمضانا تنا أكمتي سمتو دندينيا أكمتي رمضانا خنا كيبالا ماليني كيبالا وانجو إن شاء الله ولله وربي نالا فسه الناس لما تفجدموا اسمس لما وان أجيب فجدموا رب مهاجم جتشادا رب سبحانه وتعالى قرآن خيستي وكتبته وذكر يا دتشيسون لما ربي في ويا آخرت أمانة مؤمن توتا إيرسته لا استنان فجدا وان جوف أنا بورا بردك إن شاء الله يا دتشيسني قناة حاجة جودا. أكما بكم يرون أما خيس جرو شعبان فندر خين رمضان جنة جرا بليان كي قسلاما نميو وان بريدو وان غاري أرغتو فدا اتغاهو فدا يو خرالين وان اتنغي جنة يا نهجيل يو خوال دبوتاتي نمني غارين فينا تقول للمنجرو. أكما بكم باتي رمضاناتون باتي بروتين أدى akka baatii biraatii mi baatii 11 keessa dabarre hundarraa ramadaana waan addeessa godhuutu jira. Baatiin ramadaanaa tun baatii akka badhaasaatti ummata Muhammadiif kennamte akkuma waliigalaatti badhaasa ummata Muhammadii waan kana gatii sii beekuun darajaa sii beekanii irraa fayyadamuu bu'aa keessatti buufatu nama barbaachisa waan ta'eef ummanni Muhammad irra caalaa ummataati baatiilee jiru keessaa baatiin ramadaanaatis irra caalaa baatiidhaa waan tahee jiruuf jecha baatii tana keessa waa hedduutu dalagama yookaanis waa hedduutu argama. Sanirraa baatii tana keessatti yookaanis baatii ramadaanaa ta fuulduraa tana keessa wanni jiru darajaa duraa irratti diriin ilma namaa hundi dhiifama isaanii godhamuudha wanni baatii biraarraa ramadaan adda godhu. Lammaffaan hojiin xiqqoo fi guddoon muumintoonni dalagan rabbiin irraa qeebalee isaan galatoomfatee waan isaan dalagan irratti galata isaanii qopheessuudha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Wal mu'minu mu'mintoonni akkuma waliigalaatti baatii ramadaanaa ta'etti achi deemnu tanutti as deemaa jirtu keessummaa guddoo tana keessatti milkaawaadha, tirfaawaadha, nagada bareedaa waan ta'eef rabbii wajjin waan nagadatuuf mu'minni baatii ramadaanaa tanarraa milkii yookaanis tirfiidha argata. Akkuma san shayxaanni nis ni fageeyfamaa ramadaana kana keessa nis ni khasaaraasi waan baatii 11 laffa'atiniin ture baatii ramadaanaati khasaara baatii ramadaanaati qofa shayxaanni akkuma waliigalaatti jechuudha. Diliin yeroo biraa baatiilee biraa keessa dalagamu akkuma waliigalaatti kabajaa baatii tanaatiif maqaa baatii ramadaanaa kana sababa godhatuudhaatiin namayyuu irraa fagaatan badii dhiisanii gara rabbii gara khayriidhaa deebi'an. Qalbiin mu'minaa rabbi zakkaruudhaan rabbi faarsuudhaan rabbi guddisuudhaan yeroo hunda jiraatti yookaanis iimaana isaa dabalachaatiin deemti akkuma waliigalaatti jechuudha. Kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa badhaasa guddaa ilma namaatii godhe. Badhaasni duraa islaaminaadha. Islaaminaa booda
yeroo islaamni keeysa khayrii carraaqatu akhiraa isaanii tolfatan dogongora isaanii amma dura dabareetiniin je'e keeysa firraa galmee isaanii sirreeffatan rabbiin mu'mintootaa godhe yeroolee sanirraa yeroon bareedduu mu'mintootaa rabbiin godhe yeroo cibaadaadha yeroo khayriin keeysa dachaa godhamtu yeroo diliin mucucni yookaanis hanqinni ilma namarraa akkuma waliigalaatti haaqamaa dhiifamaatiin deemu khayriin isaanii dachaa godhaman rahmanni keeysa heddummaatu samiidha rabbi biraa gadi bu'uudhaan baatii rahmanni keeysa heddummaatu baatii badhaasa adda addaa rabbiin badhaasa gugurdaa keeysa mu'mintoota badhaasu baatii ramadaanaa rabbiin mu'mintoota dhiiraa fi dhalaaf godhe akkuma waliigalaatti jechuudha. Baatii tana rabbii yogguu irraa dubbatu akkana jedhan duuba shahru ramadaana alladii unzila fiihi alqur'aan baatiin keeysa jirru yookaanis baatiin amma simachaatiin hin jirru ta ramadaanaa tun baatii kabajaasiirraa qur'aanni isii keeysa buufame wanni kabajaan lama kabajamtoonni lama walit dhufan ramadaanni kabajamaadha qur'aanni isii tana keeysa bu'uun kabajamaadha ammas gama biraatiin baatii akkanaa tanaatiitu fuuldura keenya jira nuttis as deemaatiin hin jira baatiin tun maalumaatu akkana kabaje maalumaatu baatii tana baatii biraarraa guddise khayrii maalumaatu baatii tana keeysa heddummeeyse yoonii fi ja'ameetiin hin je'e waan isii tana kabajaa itti godhe darajaa itti godheetiitu jira tokko ramadaanni baatii san keeysa tahuun lama qur'aanni baatii tana keeysa buufamuun waan kanaatu kabajaa baatii ramadaanaa tanatti godhe kanaaf nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam yogguu baatiin ramadaanaa as garagalte shacbaanni kun yogguu gama xumuraa walakkaan kun irraa deemeetiniin gama boodaatti achi garagaleetiniin je'e nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam ni gammachiisa baatii ramadaanaa tana sahaabota isaa hamilee isaanii jajjabeessa mooraalii isaaniif godha akka isaan qaamaa qalbiidhaan gara ramadaanaa kana deebi'an asirraa qophii simannaa isaan barbaachisu akka godhan nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam sahaabaa isaanii gorsan gammachiisa ramadaana kanaan baatii arjummaadhaa baatii waajiba keeysa jabeeysan sunnaa keeysa heddummeeysan rabbi wajjiin haasawan qur'aana keeysa dubbisan baatii kanaa guddoo tanaatu isinitti as deemaatiniin jira baatii rabbiin hujii mu'mintootaa irraa qeebalu waan isaan dalagan irratti mu'mintoota galateeffatee badhaasa isaan barbaachisu isaanii qopheessu baatii tanaatu isinitti as deemaa jiraa je'an akka fakkeenyaatti hadiisa sahih keessatti Anas bin Maalik irraa odeeffame Anas nabii keenya irraa odeeyse nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam akkana jedha duuba yogguu simannaa tana akka ramadaanaa qophaawan godhu haadaa ramadaan kun ka fuuldura keenya jiru kun ka itti achi deemaa jirru kun ramadaana isinit dhufee jira ramadaanni barakaasaatiin khayrii heddumminaa fe'ateetiniin rahmata fe'atee isini as deemaatiniin jira baatii kabaja siirraa hulaaleen jannataa 8 banamtu hulaaleen azaabaa kabajaa siirraa 7 cufamtu baatii akkanaatu isinitti as deema baatii wanni khayrii dalaguurraa nama hambisu duuban nama harkisu nama hifachiisu shayxaanaa fi fakkaatan shayxaanaa hundi keeysa hidhamu baatii akkanaa tanaatiitu isinit dhufaatiniin jira baatii tanaaf qophaawaa jabaadhaa qaamaa qalbiin gara baatii tanaa deebi'a tawbaadhaan dhiifama walii godhuudhaan waajibaa fi sunnaa heddummeeysuudhaan gara rabbii jechuudhaan nabiin sallallahu alayhi wasallam asirraa fuulduratti qopheessa duuba itti aansee hadiisa biraa keessatti baatii tanarraa waan isin taate nabiin yogguu sahaabaa isaanii barsiisan darajaa siirraa waan baatii biraa keessa hin jirre ramadaanni kun dhufuudhaaf akka isaawwan kana qaamaa qalbiin itti deebi'aniitiin qophaawaniif godhuurraa nabiin yogguu sahaabota isaanii barsiisu idhaa kaana awwalu leeylatin min shahri ramadaan baatii ramadaanarraa halkan jalqabaa halkan eegalaa kaduraasu yogguuniif dhufeetiniin je'e shayxaanni akka waliigalaatti keeysaa uummata jabeeyyiin shayxaanaa ni hidhaman ulaaleen jannataa 7 ni cufaman
hulaan takkalleen hin banamtu baatii ramadaanaa kana keessa kabaja ramadaanaa kabaja baatii tanarraa kan ka'e hulaaleen jannataa 8 ni banamti banaa taatee qulqullooytee walaawwalamtee mu'mintootaaf qophooyti wayunaadii munaadin lallabaan tokko jihaa rabbiitii ni lallaba yogguu mu'mintoota gama da'waadhaa karaa ramadaanaa yookaanis gara soommanaa qalbii deebisu hamilee isaanii jabeessu lallabaan tokko kan nuti hin dhageenye ka itti amanuun qoftiin nurraa eegamu dirqamaa yaa baaqiyal khayr sagalee namuu osoo dhagahee rifatu yookaan gammaduun yaa nama khayrii barbaadu yaa nama gaarii carraaqqatu yeroon khayrii carraaqqatan dhufee jira baatiin ramadaana as garagalee gara khayrii dalaguudhaa fuula deebi'i qophii sirraa eegamu osoo ramadaannin dhufneen duratti xumurii walqixxeeffadhu gara khayrii deebi'i yaa nama hamtuu dalagu hulaaleen hamtuudhaa hundi cuccufachaa akka deemtu wanni badirra si kakaasaa cufti waan jalaa hidhamaatiin hin deemuuf aqsir badii sanirraa gabaabbadhu badii san firraa cufi galmee haareya rabbii kan kee wajjin banatuudhaaf asirraa qophaa'u jechuun lallabaan tokko jihaa rabbiitii lallaba walillaahi cutaqaa'u min annaar baatii ramadaanaa kana keessa dilaawaa akka khayyaa dilaawaa akka keeysanii dilaawaa biraatis taanaan dhiiraa fi dhalaa jidduu wanni rabbiin baatii tana fideef waan isaan dogongora amata kana keessa dalagan baatii ramadaanaa tana dura keessa turan baatii tana keessa rabbi irraa dhiqee ibidda irraa bilisa isaan godhuuf ibidda irraa bilisoomsuudhaaf hiree bareedduu tana baatii tana keessa kaaye baatii kanaa tanaatu as deemaa jira gara ramadaanaa gara simannaa ramadaanaa qophii isin barbaachisu hunda qophaa'uudhaan gara simannaa ramadaanaa haa deebinuu jedhee nabiin sallallahu alayhi wasallam sahaabaa isaanii akkanatti moraalii hamilee itti godhanii yaadachiisan wadhaalika kullu leeyla lakkoofsa nam tokko beekuu hin dandeenye maleekaan hin beektu ambiyoonni hin beekan ulamaa'een tokko irraa hin beekan addunyaan tun tokko beekuu hin dandeessu lakkoofsa baay'ina galgala hunda galgala ramadaanaa ibiddarra rabbiin bilisoomsuutu galgala hunda keessa jira jedha nabiin sallallahu alayhi wasallam warra hiree tan argatee ibiddarraa bilisoomee diliin isaanii irraa dhiqamtee imaana isaanii dabalachaa galmee haaree rabbii wajjin banatu haa godhuun ramadaanaanis rabbiin haa afu jechaadha akkanan nabiin sallallahu alayhi wasallam sahaabaa isaanii gorsan akka qophaawan qalbii isaanii amma deebi'anii yaadachiisan itti aansee hadiisa biraa keessatti lammaa hadara ramadaanu ramadaan wayta dhufe fuula as deebi'e shacbaanni gama xumuraa yogguu achi deemee ramadaan as garagaleetiin hin je'e nabiin keenya akkana jedhan sallallahu alayhi wasallam sahaabota isaatiin qad jaa'akum ramadaan dhugumatti isinif dhufee jira qadilee baatii 11 hunda isinirraa gubu isinirraa dhiqu dilgubaan keessa dileen mu'mintootarraa ummata muhammadirraa harcaatu yookaanis dhiqamtu isinif dhufeetinii jira baatiin kabajaadhaa baatiin barakaadhaa isinif dhufee jira barakaa manaa barakaa imaanaa barakaa ummii barakaa jiruu fi jireenyaatiif sababa namaa ta'u dhufee jira iftaradallahu alaykum siyaama soomana isaa rabbiin isinirratti dirqama godhe ka isa keessa halkan dhaabbatuun sunnaadha baatiin akkanaa kun dhufee jira keessummaan guddaan tokko as garagalee jira keessummaa tana simatuudhaaf